لا إسنرت الله نمبوسا بونيين أناف حرامي فراتي حلال بونيين أناف حرامي فراتي حلال نخا أم بوسي مالي بوتشل لانجي تريل دبين نغارا وإرجن جلافه نبي اللي يقول اللي ندم جد إيرا بهيتن جروان تيفي وفيتن جرا يرود إير هذا إرجن نخا خنا قول أدي بلتي تينيا بنيه براتو تيا تورتي أكنم تكوت نجار أدي تن نخا قول أدي أشر راس يرو هدو يا إن تينيا تن علماء اللي ماتي تينيا اللي شبكان نكا كباجرا يرو إيراد أجندا تهافي تريجر دبي تيرات أمورا أسونغر دبي خانة تنسين حواس خير ديفمان غافتو قبا الرب هدوران إيسين الرب سخيسا أمتا هررجي إراد ألد أمتا خيا هررجي دا أكد ديفمان نافغوتان إيسين غافد الربان إسخانين إيسين توكو لما فا جولين تينيا آريخي سخوتي شمران كينيا obbolaa keenya islaamummaa keessa jiran jecha hedduu jedhe ammallee irra deebi'ee dhiifaman gaafadha akka dhiifaman naa guggootan obboleessa keenya keessaa ummanni harargeedha sababa yaa'ii qiyyaatiif sababa dogongora qiyyaatiif waa meeqa aboo maraataa keessanii ni dhattanii akkasin gootanii kajettaniitiin kan taatan ana jaalalumaatiittu akkasin na godhe ani fayyan qaba garuu ummoo dhiifaman isin gaafadha ummata harargeedha ummata kabajamaa ummanni harargee akka dhiifamanaaf goggootan abdii isinirraa qaba lammaffaa obboleessa keenya Hamzaa Haajii naafi booniyyee tatatana jiddutti waan hin ta'iin hin qabu Hamzaa Haajii wallaahi summa wallaahi faafakkeeffatuufis osoo hin taane booniyyeellee ni beeyti naafi booniyyee jiddutti waan hin ta'iin hin qabu Hamzaa Haajii Hamzaa Haajii yeroo dheeraadhaaf naafi booniyyee gorsee hattaa booniyyeellee gorsee akkas ta'a jireenya keessan jiraadha akkas ta'a jechaa ture yeroo dheeraadhaaf nama nu gorsaa ture irraa tokko Hamzaa Haajii jechuudha. Sanbira kutee guyyaa irraa xumuraa gaafa ajandaa waa'ee viidiyoo ishii haatu sanis achumaan kallattiidhaan akka boru ganama Finfinneetti magaalaa buutu akka boru ganama Finfinneetti magaalaa kabuutu tatakkaa'u ummanni kunilleen ajandaan kunilleen dhaabbatu kan danda'u tiqeeqa anaa simuraa paasaabora kan keessaan ergi jeen jechuudha Hamzaa Haajii jechuudha. Ammaan tanan tiqeeqa mureesi agarsiisa akka ati biyyatti galtu si goosisaa naa ergi jedheeni dhiise. Achirraa kaatee gaafatte natti fakkaata arabtitti gaafattee akkanaaf akkanaa akkasiif akkasitti galuu hin dandamtu naan jaamtee tiqeeqa paasaabora kiyyasiifan haaromse waan ta'eef waan hin hangam paasaabora siif haaromse san naa hojjedhu naa kafalii galinaan jettee sila paasaabora sanillee itti yaaddeeti yookaan namaan narraa waa ta'e yookaan namaan narraa du'e yookaan galeetan deebi'a jettee araba itti kijibdee sila nama bultii ijaarrattu na wajjayyee jettu taate araba san kadhattee paasaabora san harkaa baafatu ni dandeesse turte jechuu arbaadeeti. Walumaa galatti waa'ee ishiillee gamanumaanoo hawaasni ni kiyya. Dubbii ta irraa xumuraadha ifaan ifatti yoo kabaatan taate. Naafi booniyyee yeroo dheeraadhaaf asirra ummata jeeqaa turrullee akka ganaa ajandaan isinitti hin kaane akka ganaa ijiti ulamaati yaan narrallee hin buune. Akka ummanni kiyyalleen anallee hin arrabsin akka ishiillee hin arrabsin ishiin tunis obboleettii teessan islaamumarraayis gaara amantii tanaat isinii dhufte ni jabeeffattan akka dogongora ishiitillee ilaaltanii baga si dhiise baga akkas si godhe akka inillee hin jenneen gamanamaanuu aaddi rabbii isin naqee dhiifama isin gaafadha walumaa jalatti naafi booniyyeen adda bahuudhaan kanin dubbii qurxuqurxitti isin himee isin mirkaneessu sirritti na dhaggeeffadha niqaa ishiitillee
keessaan illee dawwaleetti tifin haala haadha manaa yookiin booni dhiifama naa godhe yeroo dheeraadhaaf illee wajjin illee waa meeqa wajjin keessa dabarree ummata kiyyaan jechuudha yeroo dheeraadhaaf naa galchaa akka ishiin na bira geessu jechaaniitiin ture sanillee gaafa kaanis gabbaatee irraa narraa dhaabde jedheeni waa heddullee dubbadhee hundaafuu ani niqaa ishiidhaa kenneetiifin jara niqaa ishiidhaa itti dawwaleetan niqaa ishiidhaa isinirrattillee nan buusaa booniyyeen anaaf haraamii hiriyaatiyyaaf halaal booniyyeen anaaf haraamii hiriyaatiyyaaf halaal anaaf haraamii hiriyaatiyyaaf halaal saditti ishii hiikitan jara niqaan ishiidhaa bu'ee jira waan ta'eef akka as booda ishii hin xuyne maqaa rabbii guddaatiin isin qabadha dhiisaa haajji jiraattu obboleettii teessananii dhiisaa lammaffaadhaa an akka nama tokkootitti gocha dheengadda ummanni kiyyannatti taphate sasanti wallaahi akka waa heddullee ka haasa'ullee jira waa heddullee dhaatiittu waa haasa'uttanii kun ka qabbaan ilaa hamza haaji jilleen as jala jiranii hundi warri ilmaan ijoolleen harargeedha harargee an obboleessa keessan ganaa as booda akka yaa illeen waa takka illee isinitti hin godhamne intalan fuudhu laalladheetan jira intalan fuudhu argadheetan jira afaan kiyyaan irraa xuma haasawsiifadheetan jira afaan kiyyaan irraa xumuradheetan jira intala nagaa intala sooshaal miidiyaatti illee akka hin baane intala miidiyaa tanarratti illee akka hin baane intala naafis ni taati jedheetan ani nama diiniiti ani barsiisaa diiniiti arraboodallee dogongora kiyyallee akka rabbiin illee naafillee dhiisu akka hararge niqaa miyyoodhaa buusetan jira akka miyyoo tanallee maqaa hin dhoyne dhaamsa isinitti dhaammadha min booyinallee naanillee hin jijeyna gocha isinatti taphatan santu tanaaf inillee maalillee bochallee naan jira ani obboleessa keessan miidhameetan jira akka nama tokkootitti jaalala keessatti miidhameetan jira ani harargee qofan harargee akka intalan amma laalladhe tana intalan amma laalladhe tana akkan ammaan tanatti niqaa godhadhee akka ammaan tanatti fuudh akka obboleessa keessanitti akka hamileetti yana eeydan qofan isinitti dhaammadha obboleettii teenya niqaa ishiidhaa buusetan jira waa hedduu waliin dabarsine waa hedduudha waliin keessa baane akka arrabaanillee hin xuyne hamzaa haajiifaan hundi keessanillee akka ummanni keenya hundi akka irraanarraa dhaabbattan miyyoo sanillee akka hin xuyne duraanus barattuma tiyya turte waan ta'eef akka waa takkallee ishillee hin xuyne isinin jechuu barbaadeeti niqaan ishiidhaa saditti irraa buusetan jira wallahi niqaa ishii irraa buusetan jira wallahi uqsim wallahi isiniifin kakadha niqaa yeroo sadii hin godhu buusetan jira niqaa ishii buusetan jira ammoo akka natti hin taphanne gaafa muraada obboleessa keessanii deemaadha kanaaf walii ajandaa tokkollee isinitti hin godhu barnoomsa kiyyaa fi barnoota kiyya qofa dubartuman amma laalladhee tana intala kabajaa intala naamusaa akka na cinaa dhaabbattanii akka anumatti fuutan qofan isinitti dhaammadha harargeeti harargee ulamaa hedduudhaa qalbiin natti cabee sheekan hedduudhaatiitu sadarkaa ani dogongora hin taaneen jecha hin taaneen kabaja isaan biraa dhabe sheekan duraan isaan jala guddadhe ulamaa duraan isaan jala guddadhe ija hin taaneen na laalanii wanti ta'eefi niqaa obboleettii keenyatillee irraa buusetan jira akka namni tokkolleen ishee hin xuyne naaf haraamii hiriyaatiyyaa halaalii naaf haraamii hiriyaatiyyaa halaalii naaf haraamii hiriyaatiyyaa halaalii buusetan jira niqaa sadaditti akka namni tokkolleen
obboleettii teessan tana ijaan hin arrabsine baga sihiiqii jettanillee akka hin arrabsine akka ishillee hamilee ishillee akka eeydan akka ishillee hin arrabsine isinin jechuu barbaadee jamanumaanu isinin jedha ulfaadhaa jaalatoomaa dhiifaman isin gaafadhaa hunda keessan dhiifama harargeetii irra deebi'e dhiifaman isin gaafadhaa garuu wanni natti dhagamte nikaa amma buusu wanaati erga nikaa amma buuse maali boochalleedhaan jettanii nattillee taphattanillee dubbiin nikaadha ergan jala hafe naabillee walitti illee hin deemtu jedhee irraa baheetan jira waan ta'eef akkana akka ammaan tana tabiraa fuudhee qalbii xiyya tana rahaa as gabbeessutti akkana jira dhaabbattoon qofan isinitti dhaammadhaa irraa baheetan jira. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Obboleettii teessan tanin amma nikaa ishii buusatan akka hin xuyne akka hin arrabsine isinin jechuu barbaadeeti kabajadhaa isinin jechuu barbaada. Ani immoo dubartii biraa laalladheetan jira akka anatti fuutan harargeetii dhiifama isin gaafadhaa cufa ummata kiyya ijoolleen teenyaa hundi keessanuu dhiifaman isin gaafadhaa. Akkasuma namoonni isheen dheengadda jechaanillee isin xullee akka dhiifamallee gootanii fi naaf ishii walii ganaa adda baanee jirra. Nagaatti umrii rabbiin ishii rabbi ishitti haa ta'u rabbi kanattillee ayyee jettanillee rabbiin nagaa ishitti haa ta'u rabbiin bakka ishiin jirtutti rabbi ishee haa tittisu amtu rabbi irra haa qabu hiree ishiidha rabbi haa bareechuuf dhiira ishii miidhu miti dhiira ishii jabeeffatu rabbitti haa qabu jeetan du'aayii godhaafi waa meeqa jechiin taanillee rabbii kiyyaanillee akka walillee naan dhabsiifne in bayaa dhiifama naa taadha wallahi gara onneen argeetii yana miidhamaa jijjiirti dhiifama narraa taadha in bayaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh isinin jaa. Arargee dhiifama lokkeetiin isin gaafa arargeetii dhiifama ummata kiyya dhiifama ani ilma keessanii dhiifama ji'a ramadaanaa kanaatu itti as deemaa jira adara akkan ji'a ramadaanaa kanallee qalbii takkaan sooman arargeetii dhiifama ulamaayin tiyya dhiifama sheekkan kiyya dhiifama arargeetii dhiifama ulamaa'in tiyya dhiifama haadhafi abbaan kiyyaas dhiifama obboleessi kiyyaas dhiifama obboleeyyan kiyyalleen dhiifama isin gaafadha ganaa ani ilmi keessan akka amma dura akka hojii isin irraa beeytan sanitti deebi'a intala naamusaa intala adabaa intala hayaa qabdu intala waan hinan je'uullee dhageessu laalladheetan jira harargeetiyya kunoo irraa xumuradheetan jira irraa dubbifadhe kanaaf harargeetii akka dhiifama naa gootan akkan ammaan tana manguddollee argigadhee ammaan tanatti fuudhutti hamza hajiifalleen gamanumaanu akka qal'inayyana jajjabeessan abdii isinitti dhaammadha gama kaaniin ijoolleen tiyya sababaa naafi booniyyee kana jidduutti waa meeqa obsaan obboleessa keenya Kadiir Miikaa'el irraa kaasee barattoota markaz Abdallaa ilma Umarilleen duraanus hanga ustaazni keenya hanga jaartii yookiin ibbiraan ga'utti tasgabbii hin danda'u barsiisullee hin danda'u jejanii